Kutaalee burjii Khaliifaa maal akka isheen fakkaattu hin beeku. Guyyaa tokko bukkee isaa baay'ee hin beeku. Waan hundumaayyuu maatii hojii jiruuf garuu iddoo duraatti deebisuun dadhabe malee haadha kiyya mana oqqee keessatti ilaalee miti jechuudha. Natti ulfaatee hin dadhabe. Waggaa amma kana obboleettii kiyyaaf ID ufii kiyya qarshii giraama maraatii giraama 20 jechuudha. ID paaspoortiitti kan hin baase kana hundaa mo'atee miti. Mudhii kiyya hidhadhee giraama 20 ID ufii koof obboleettii koof paaspoortii hojjechiifannee kanarraan obboleessa kiyya ija namaan ilaashisu jedhee giraama 8,000 baasee obboleessa koof bajaajii bitee ija harka namaa hin ilaalin otoo abbaan koo jiraatee bajaajii naa bita jedhamiti jedhee isaaf hanga kana otoon hojjetu natti ulfaate beektanii malee akka siisteriin kiyya beekaa isheen amma du'aaf jireenya gidduu jirti isheen erga isheen biyyatti ergee nan gaabbe jechuudha maaliif ishee ajjeesuun erge malee beekaa isheen immoo erga qaawwa mana keenyaa agarteeti beekaa du'aaf jireenya gidduu jirti. So ijoolleen tokko amma haadha kee oqqee keessatti ilaaltee isayyuu viidiyoo waraabdaayii kun manadha jettee itti qabdaayii kan jedhan namoonni tokko jiru beektanii so warri hin beekne ani haadha kiyyaaf mana agaatiin ijjeeree soofaa keessa godhee qamanni keenya mana bareedaa ture jechuudha. Waggaa arfan darbe gaafan biyya galee manni keenya maal akka fakkaatu agartaniitu abbaan kiyya gammachuun nu simatee gammachuun sa'aanuu qalee Facebook irratti poostii godheen ture jechuudha. Akka ajaa'ibaatti jechuudha dhugaa mana keenya irruun hin jiru guutuu malee amma immoo rabbuma nu kenne rabbuma fu'ate so ani immoo hin dadhabe beektanii oromoo kiyya malee haadha kiyya mana oqqee keessatti ilaalee miti. So namoonni tokko commenting nama tuqaanuyyuu hin beekaa gaafa narmee kiyyaa daawwalu sisteriinis amma biyya galte yaalii hin godhina harmeen koo yommaa sana naannoo sa'aatii tokko gaggabdee turte jechuudha maaliif sababiin ani harmee kiyya ijoon namoonni baay'een naadaa walaadhe maali ati hangafa miti maaliif otoo harmee keetti hin himin jettanii haadha keessan maraachitu haadha keessan boosistu hajuu baay'ee jira ani akkuman ID kiyya hojjechiifadhee beekaa galee waan ta'us nan ta'a jedhee waan taanu galee taana yoo duunes yoo jiraannes waan taanu taana jedhee murteesse jechuudha harmeen hin ufaan jedhe maal jette harmeen kiyya ala koo jette ani ufaatii kan jibbu jette ormi maannaan jedha ijoolleen ishee biyya arabaatiif dhufanii waa mana keessa hin jiru adaraa keessa waa mana isinuu godha jetti xiqquma ishee naa obsaa jettiin cinqamti beektanii qabeenya nani keessuma biyya arabaa kanaati fudhadhee galeef baay'ee cinqamtu jechuudha qabeenya ishee caalaa qabeenya koo gubatettidha kan isheen cinqamtu jechuudha isa nani asiitii birrii 200 ta'ee 500 ta'e san erguu fi isheen immoo maal gooti katamaa keessa naannofte qodaa nani biyya kanaati fudhadhee galee naa bitti jechuudha namoota tunatti maali haati keessaati ergituu fi isheen ofii ishee waa ittiin godhattu qabeenya mucaa kootiin iddootti deebisa jettee ani ni beektu waggaa darbee biyya arabaa deebee ufa jedhee
iyyaanni jechuudha maaliif ani biyya kootti galee bizineesii banadhee suuqa banadhee mana hoteelaa tokko banadhee jiraadha jedheen biyya galee qabeenya waan meeshoota na barbaachisan fudhadheen biyya gale so meeshonni sun immoo akka carraa ta'e gubatani jechuudha. Achumarraan beekaa harmeen kiyyaa waan qodaa gubate sana katama gabaanaa ufu malee gabaa roobiif qidaameenaa ufu malee isheen malkiisaa jechuudha malkiin ani saayinaa tokko asiitii fuutee gale meeshaa tokko asiitii fuutee gale malkiisaa sana barbaaddi jedhanii namoonni natti himani jechuudha. Qarshii ani erguu fi isheen immoo wanta badee tokko bakkatti deebisuun baay'ee namatti ulfaata. Gar tokkoon obbolaa kiyya barsiisaa. Gar tokkoon isaaniin gargaaraa gar tokkoon haadha kiyya gargaaraa gar tokkoon asii beekaa jira miti baay'ee namatti ulfaata dhugaa. Adabbi maatii guutuudhaan waan hundumaa isaayyuu miti erga qabeenyi sun badee utuu abbaan kiyya lubbunnaa jiraatee ta'eeti yaara. Isin ammaan manuufiin jaalata gara waaqayyuu. Tokkommoo haamilee namaa cabsitanii haadha kee mana uqqee kana keessatti itti galtee. Haadha keef mana ijjeeruu dadhabdee warri jettan immoo ani haadha koof akkuma nama tokko akkuma shamara tokko dhugaa waan gaarii godheefi naa gammaddee natti gammaddee haadhaaf abbaa kiyya bira tareeyyuu ufii kiyyaaf mana bareedaa ijjeerradhee alhamdulillah biyya kootti galee nan jiraadha galata waaqaa jedhee gaafan jedhu immoo hundumti isaayyuu barbadaa'e rabbumannaa kanneen rabbumannaa harkaa fudhate miti maal godhamee hojii rabbii. Isumatu naaf inni isumatu na harkaa fudhate waan ta'eefiyyuu waan sana immoo amma immoo deebisee mana aggaatiin ijaaruu hin dandeenye hin dadhabe humna kootiin ol ta'e manitti ishee uqqee sanayyuu akkaataa ittiin ijaaree natu beeka qorqorroo luukii tokko meeqan akkam bitee asii ija madamii keessa damoosa kiyya ilaalee qorqorritti mana uqqeeyyuu. So amma isa hin gaddaa siistariin biyya galte kana. Waan isheen taate natu beeka jechuudha maaliif bakka sana si yaadattu beektanii ani bakka Finfinnee sana bakka abbaa kiyya suurri isaa bilbila kiyya keessa jira gaafa Finfinnee sana galee bakka abbaan kiyya suura ka'ee sana gaafa ni ilaalu baay'ee natti agama jechuudha sila kanaaf ani biyyuma arabaa keessatti du'uu kiyya naa wayya malee biyya hin galu yoo galee immoo beekaa waan lama kana murteeffadheen biyya gala yookiin du'e abbaa kiyya biraaqu yookiin maraadhee qullaa buusee katamaa keessa deemu kana lama murteeffadheen biyya gala malee ani hin galu. So sisterii kiyya immoo akkuma ufii kiyya jabduu keessa kiyya uksadhee ati galii ani immoo yoo ati galtee jettee boodarra hin ufaa aqee harmeen waan isheen irra jirtu ilaalii jeetii hin ergee dhugaa dubbatuuf jireenya hundiyyuu akka kana duraa miti. Moo qorqoraan shayii ittiin danfisataniyyuu hanga mana keessa hin jirredha jechuudha. So namoonni tokko commentii harmee kiyyarraa yommaan kaleessa viidiyoo poostii godhe na tuqe beektanii maal isheen tuni ka jedhugaa jira miti maal isheen tun biyya arabaa waggaa amma kana teessee haadha ishee uqqee mana uqqee keessa jiraachifti kan jiru commentiin tokko barraa'aa ture carraa kiyyaan taane malee nulfaata maaliif ani biyya arabaa keessa ni beektu mudhii kiyya hidhadheen hojjedha dadhabee hiriyaa kiyyaa dhugaa dubbatuuf ani Dubaay kana keessa waggaa 11 taa'u jechuudha kana hundaammoo maatii koo gargaaruuf jechaa jechuudha. Kutaa'ee burjii Khaliifaa maal akka isheen fakkaattu hin beeku. Guyyaa tokko bukkeessaa baay'ee hin beeku. Kana hundumaayyuu maatii koo jijjiiruuf garuu iddoo duraatti deebisuun dadhabe malee haadha kiyya mana uqqee keessatti ilaalee miti jechuudha natti ulfaatee hin dadhabe. Waggaa amma kana obboleettii kiyyaaf ID ufii kiyya qarshii giraama maraatii giraama 20 jechuudha ID paaspoortiitti kan hin baase kana hundaammoo hatee miti mudhii kiyya hidhadhee giraama 20 ID ufii koof obboleettii koof paaspoortii hojjechiifannee kanarraan obboleessa kiyya ija namaan ilaashisu jedhee giraama 8 baasee obboleessa koof bajaajii bitee ija harka namaa hin ilaalin otoo abbaan koo jiraatee bajaajii naa bita jedhamiti jedhee isaaf hanga kana otoo hojjetu natti ulfaate beektanii malee akka siisteriin kiyyaa beekaa isheen amma du'aaf jireenya gidduu jirti isheen erga isheen biyyatti ergee nan gaabbe jechuudha maaliif ishee ajjeesuun erge malee beekaa isheen immoo erga qaawwa mana keenyaa agarteeti beekaa du'aaf jireenya gidduu jirti. So
So ijoolleen tokko amma haadha kee uqqee keessatti ilaaltee isa yu viidiyoo waraabdaayii kun manadha jettee itti qabdaayii kan jedhan namoonni tokko jiru beektani. So warri hin beekne ani haadha kiyyaaf mana agaatiin ijjeeree soofaa keessa godhee qaamni keenya mana bareedaa ture jechuudha. Waggaa arfan darbe gaafan biyya galee manni keenya maal akka fakkaatu agartanii abbaan kiyya gammachuun nu simatee gammachuun sa'aanuu qalee Facebook irratti poostii godheen ture jechuudha. Akka ajaa'ibatti jechuudha dhugaa mana keenya irruun hin jiru guutuu malee amma immoo rabbuma nu henne rabbuma fu'ate. So ani immoo hin dadhabe beektanii Oromoo kiyya malee haadha kiyya mana uqqee keessatti ilaalee miti. So namoonni tokko commenting nama tuqaanuyyuu hin beqa gaafa harmee kiyyaa daawwalu sisteriin isa amma biyya galte